maal godhu ganda geessite? Hayi naa kan. Ol kai laba. Maal godhu ganda geessite? Maal godhu ganda geessite? Ati bar maal godhu ganda geessite sinje? Gandaan kaayee godhu ganda. Beekaarii ganda. Beekaatiin kaayee baar maali? Beekaa geesse? Egaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyyaa akkam qabdanii jirtanii bakka jiraatan naan jirtiratti hin jira dhiifama naa godha. Fitnaa fi baariyaame kunoo eegan dhufee bas jettu mana laaqu jira meeshaan barbaadaa jee shukkutii barbaadu jira. Animmoo dhiyoo tana shukkutii san kanumaaf jecha fuudheetan ganda kaayee fidii jee lubbuun na dhibachuu jira daawwattoota kiyya kaameraan dho'isu deema. Rabbi naa gargaaru du'aa naa godha. Injiru amma fidii jee lubbuun na dhibachuu ta'a rabbi naa gargaaru. Maal jettisa? Bari injiru sinjee baarsa maal qabsa? Injiru wallaahi min injiru. Way maal taate maal deessoo lillaayita? Bahar injiru dhiyoo kana ganda keensisa maal taate bahar? Maal godhare kanas? Yaa Rabbi! Amma waa'ee biyyaa soo jira ati bal'ii siree maal wayi? Maali? Amma waa'ee biyyaa soo jira bari ani meeshaa. Deem ijoollee kana fuudhi deemasi. Meeshaa mana jiru. Tamam sumaaf ilmaan kana ejjaan taa'ee du'aan. Wai bahar meeshaa. Ilmaan kana ejjaan rooroo biraa rooroo biraa. Kaasii gadaa jedhee fuudhee dhiyee kana. Ammaa abbaatii takka turu kaniin deemi ijoollee kana fuudhi asisiin jira. Bahar rooroo si qofa toofi jirani. Walumaan irra toofi jirani. Isin ijeen afaan qabadhee taa'u jira. Rooroo biraa rooroo biraa. Rooroo walumaan rooroo. Kayyoo kana kan yoon biyya amana kan. Bahar. Tamam naati onni oluu. Lalla baanu jira. Ijoollee si baareessini. Kayi naa kan yaa. Bara wani sin jedhu geessi. Tamam. Rooroo kophaan irratti toofi jirani. Kophaan irratti toofi jirani. Kophaan irratti oofutti hin jiran. Ayyee. Wayyaa ati haadha mana biyyaa taatee rooroo gabbaatee narraa rooroo taata qabraa rooroo taare ni jira lubbuun hin jira. Sibiilmaan kana ejjaan rooroo biraa rooroo dadhabeen. Meeshaa kana waan hin ganda kan lallabaaf lolaa hin jiru. Wallahi mana ganda kaayaa. Waan biyya maal godhu ganda. Maaliif kaayee seenaan jeereen irraa baasi? Wallahi hin jiri kai. Harka duwwaan dhaqee takkaa du'aa kai waan biyya kana. Akkasii miti harki akkasii banne ganda kan yoo harki sibate isaan waan barbaadan tanuma hidhaa sina fuudha. Gizee sina kana akka miree. Haa abbotaan fedhe tortoru. Gizee sina kana akka miree rooroo yeroo sana narraa dhaabbatti. Naangani tuma. Narraan dhaabbattiin sin jeeru. Sirraan dhaabbattiin duraanii ijoollee kana fuudhii deemsiin jeessa. Akkamitti deemasii isee bidda kana keessa? Egaa yoo deemne olmaan deemne. Tamam sanittiin deebee dirqiin soo akkasii ilmaanis ni garta. Kai waan biyya kana. Ani doomanii boo akkamasi. Kai naa kan hin jeer. Maaliif si kana jiru kee? Bakka namni dhaqeen fudha. Naa dhaqee fudha naa eenyu bira. Eenyu bira. Eenyu bira. Eenyu bira jirti. Eenyu maal bira keessa? Akka eenyu bira keessa maali? Eenyu haa. Dhaqeen fudha kalaan na'im. Kaayif dhaqee fudha. Nama bira keessa na'im. Maaliif siiba nama bira kaaye? Bahar hin jiru jee yaaboo taa'e gaa akka ijoolleen baalees lallabaadhaan. Suutoo jaasoo jirra. Mana kana keessatti kai naa. Mana kana hin jiru jee. Ol kai lafaa kai. Bahar hin jiru jee isaa fakkaate isaa. Gandeen kaayan. Gandee isa mana eenyu na'im. Mana eenyu mana mana si jaammas. Kai naa kan qaama waan naa kan sin jiru. Kan naan. Sakanni deem nama fitiin jiru gaanii. Keessa keessa. Ganda jiraan jee hime yaar ganda. Ganda kam. Ganda haa gandii gandaa bal'uuti ji. Injiu leeshin jaa. Way. Ati maal sanfuratu waliin deemtu? Sanfuratu malee deemu. Ni hundi deemtu. Gadi hin baatu. Sanfuratu malee deemu mi. Gadi hin baatu ree. Bahar waa takka bunnaan siimeetiin jira. Ummanni kun harka si balleessa akka waa balleessu jira. Amma ati amma yeroo kana deemu. Bahar hin deemtu. Hin deemtu ayyee. Mana kana keessatti hin deemtu har'a deemtaa'u. Yoo teessee hoo. Wallahi siifi ilaal siifi ilmaan kana achaa roorroos biraa dhorkuu dadhabe. Waan isin junda keessa ijoollee kana fuudhii deemii har'aa miti kan isin jedhe ilmaan kiyyaa achaa roorroo biraa dhorkuu dadhabe. Maaliif hin deemaan? Kainaa kan qaamni bakka jirtu duuba. As keessa sidisee deemaan. Kainaa kan qaamni duuba maal godhu ganda keessa. Ay maal godhu ganda keessa. Kainaa kan. Maal godhu ganda keessa. Kainaa kan. Ol kai laba. Maal godhu ganda keessa. Mootummaa kana eessaa rabbi Maal godhu ganda yaa keessa. faayida figyaan. Ati bar maal godhu ganda keessa isin jedhe. Gandaan kaayee godhu jedhe. Kaayee ganda. Beekaatiin kaayee baar maali? Beekaa keessa. Egaa. Mee amma harkuma si balleessuu fi suma aarsuuf malee bahar. Bahar. Ulaalaan jirti. Ulaalaan dachifee kuteelaan. Bahar. Ol deebii. Bahar. Hordoftaaf daawwatu kiyya kunoo ulaalaan nu danqareeti
Xaagaan kan hin lallabullee akkas usee kutee kunoo isaanu tana barbaatan. Ani waan isaa gandee kaa'eef waan biraatiif hammeenye biraatiif miti. Maaliif rooroo firraan dhorkineef illee miti. Garuu rooroo akkatti firraan dhorkanii jira. Arra isaanis isuma harka isaa balleessuu deemani malee waan biraatiif hin deeman. Silaa waan biraatiif silaa deemuu baatan harkaan dhufaniti namni lola shaksii wal lola. Waa balleessanii mana ta'anii laa kottu bakkee tana jira kottu jaanii waan yaammataniif maaliif isuma harka balleessuu deeman hordoftaaf daawwattoota kiyya. Dhugaadha biyya galii ilmaan kee biratti deemu jechuun jira. Ani immoo waa'ee santiitutti hin jira. Maaliif hin dite har'a baatana keessatti hin disee deema yoo deemnu ilmaan deemna. Anaaf ilmaan kiyya qofa waan galluuf hin qabnu. Isa kana keessa uummata musiibaa uummata mujrima kana biratti hin disee deema. Harka balleessanii yoo takka hidhaa naquu deeman. Isaan yaadni isaanii kana malee kan biraa miti. Har'a guyyaa kana ilaallatanii guyyaa ani rafe. Subhaanallaanis guyyaa kana waan raffisee hin beeku har'aan tani. Rafe anis namni tokko mana hin jiru. Hattaa Mahammad duraan kan mana kiyya jiru mana hin jiru. Balloonis mana hin jiru mana isaa jira. Diinee isaatus hin dhufne guyyaa 3-4 diinee sanuu naa garreen. Maaliif innis nageenyi bu'ee jeeti mana isaa galee mana isaa taa'u jira. Guyyaa kana ilaallatanii fursaa kana eeggatanii dhufanii gocha kana raawwatan. Hayyee makiinaan dantaasiiti. Anta makiinaan hin dhibne dantaasiiti makiinaan. Lubbuu namaa caala. Isaan makiinaa cabsuun akka nama baarii cabsanitti jeenummaa isaanii ol ba'anii dhaadatani. Garuu hordoftaaf daawwattoota kee du'aa hin godhaa bahar aaree kute akkasitti olaa akka jala hin baaneef olaa laalladdan qaba. Xaaqaan kan hin jala fiigee lallabullee akkasuma namni isa kute aaree jira. Maaliif waan mana kana ganda geessisaa jee aaruu jira. Anis waan hin geesseef hin qaba. Rooroo isa qofaa miti anaaf isa irratti oofamu jirti. Abbaa mana kiyyarra oofu jechuun anirra oofuudha rooroo. Har'aan ta'isa ibidda sana keessa dhiisee galee ani maalirree lubbuun ta'isa lubbuumi teenya qofaan lubbuudha. Garuu uummata musiibaa kan rabbiin nurraa kaa'ee rabbummaan nurraa haa dhorku ni danda'a haaliin nuti sodaallee miti sodaafillee miti garuu namni tokko yeroo takka gajjeetillee waa hunda obsuunillee numa jirti. Maaliif waan obsinuu qabna jechuudha waan itti obsinu. Silaarraan ta'e ilmaan kun jiraachuu baatanii dila kan roorroon bahaa irratti noofamtu. Maaliif ilmaan isaaf jecha ni obsanii beekani. Hordoftaaf daawwattoota silaarra qullaa akka isaanii jiraate takkatti mataatti firraa dorga. Takka miti isaan hundi qoshaashaa wal geessisan hunda isa mataa isaatu ni geeyaaf ni dorkaaf irra. Garuu isaanuu yeroo laallataniiti bahar dubbiin tuttuqu jira. Ani garuu nillee gisee takka nuun dorkuun jaabara firraa dorku deemee garuu yeroo yaadus maaliif dhugaa dhiira inni si firraa dorka. Bakkee malee faadhee yoo waan malee faa godhee ableefaan deema yoo direefaan saniifaan shakkaa malee firraa dorku dhiira innis. Egaa yeroo heddummaate namni caljee zeewuse sodaatti fakkaatti uummanni qoshaashaa namaafuu yaadantanii sammuun qabani. Akkasii hordoftoota kiyya amma waan hin jiruus hin qabu. Akka jalallee gabbahee hin qabnellee olaa alaan naddan qare ni beekani nu. Akka jalan fiigee hin qabneefillee olaa alaan naqqollafee kute naddan qare jechuudha. Danqaraan naddan qare banuu dadhabeetiin xaaqaan hin dhufee yaamee otuma na dhagee usee kute hedduullee lallabni maaliif haarafaatu haala kana jira. Karaarraa manni keenya saniifin sodaatti ol deebi'ee mee yoo na jalaa kaasee bilbilee yaama. Rabbi naa sattaraa rabbi na sattareessi. Fitnaafin himeef. Garuu himuu baaddus numa harkaa viidiyoo. Daawwattoota kiyya bilbila isaa hidhamee jira. Bahara akka namaa mallisaa yeruma wayiif deemu bilbiluma nama jalaan kaasu takka nama jala dhaamsatti telefoon isaa cufee deema. Akka namni natti bilbilee akka namni yaadda'u nu amma nu yaaddee ture akkana godhu ammi akkamiin ta'a asii mee ijoolleetti yaameetiin nama yaamanii olaan amansiisanii takka ka'eetiin jala deema bakkee deemus hin beeku bakkee eessa deemame bakkee deemus hin beeku aaree kute naguma rabbi ka'uutti uffanneetiin gabbee barbaada. Amana isaa kanuma gisee xiqqoo aaree bilbiluma hidhata. Akka namni yaadda'uufi. Meessan deemaa isa. Meessa baa? Xaaqaa sani nama yaamii olaan amansiisime. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyyaan mataan noowwe rabbiin jazaa kafalu. Maqaa hin ajjaash rabbiin jazaa isiniif haa kafalu. Akka akkanatti sammuun laayixanii hin jeeqxan kanatti rabbi jazaa isiniif haa kafalu inshaallah. Ni harkattan isinis akkana nageen dorgtanii akkasitti halkaniif guyyaa hiraan rubbustan kana.
Jiraachuu dhorkutan kana rabbiin jiruu isin dhorke yoo injii abaarsa. Inshaallah garuu namuu hojii isaanii harkata. Namuu hojii isaanii harkata. Akkanatti hinaaftu akkanatti guyyaa takka immoo akka seenaattiin haasa'uu ta'a dubbitan. Inshaallah amma balanii yaammi araballee taatu akkasii sabaan nama yaamu jirti. Anis deemeetiin yoo nama agarree niin bansiisa. Yoo nama hin dhabne immoo takka diineef bal'oo daawwatiin kottaan irraa balaan jiran olaanaa qollofee kutee nama yaammadhaa malee akkatti usee taa'u hanga inni waa ta'u usee taa'uu hin danda'an. Nis hin ta'u usee taa'uu naan taatu. Akkasuma rabsoota jedhu waa'ee naa godhaa. Inshaallah viidiyoo itti aanu walitti dhufna.